السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتور لفتوتكو نجا كيسني فيما الحمد لله نجا فيا كوتي اسن اللي بك جرت نتربي نجا فيا سنها تاسيسو ديفا مكا ديفا من جدا قل لنا فيديو تي في لفتي دكنا هيرا قلقلايرا كنا في فيديو بدا يفانجرو إن شاء الله منتوكو اسنيك أبدي فين جراغتي ساس سفر سبيه سوندو مساكن اسنتي متا Angatu mura video kanatina walin tura kasuma laiki goda aniga video mana irra gudda yeroon nama bituudha kuni yeroon video sana waraabee namichi yookiin kan biraa filate yookiin maal jedhanii isinii postata jechuudha. Na manni isin argaa jirtan kuni kunoo isa gibbiin isaa bolokkeettii kana keessa isaallee galee kan isinitti agarsiisu ta'a. Namoonni bitachuu barbaadan asumaan lakkoofsa irratti argamu WhatsAppiin na dubbisuu dandeessu. Maatii keessan wal quunnamsiistanii maatii keessanii timtanii isiniif bitamuu danda'a jechuudha. Egaa manichi kaartaa qabaa, seera qabeessa kaartaa pilaanii qabaa. Kan inni itti argamu magaalaa Sarbooti. Magaalaa Sarboo jechuudha. Baay'ee tokko asfaaltiitti dhihoo. Kunoo karaa itti aanu kun karaa lammaffaadha jechuudha asfaaltiitti yaani. Kana ol karaa oliitii manicha kana fuulduraa oli asfaaltiitu jira. Mana karaattis dhiyoodhaa bakka manooriyaadhaaf ta'u feerroodhaanidha kan inni ijaarame manichi bolokkeettiidhaan jechuudha. Kunoo gibbiin isaa iyyuu akkuma argitan bolokkeettiidhaan kan inni ijaarame. Baay'ee tokko bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan na dubbisaan isiniin jedha. Keessa isaas illee hunduma isaa kan inni isinitti agarsiisu ta'a. Akkasuma immoo namoonni mana lafa bitachuu barbaadan bakka hin taane bakka karaan irra ba'u bakka rakkoo qabu gonkumaayyuu isinitti hin fidu jechuudha. Kanaaf hin shakkinaati gatiin yeroo ammaa kana madaalawaadha. Namoonni maallaqa qabdan bitadhaa. Akkasuma magaalaa Jimmaa keessaa yoo barbaadan mana miliyoona 2 sana ol hanga sana bitachuu dandeessu. Lafa duwwaa immoo kan kaartaa qabu kan safarri isaa bareedaa ta'e hanga miliyoona 1 bitachuu dandeessu. Akkasuma immoo namoonni 300,000, 400,000, 500,000 jettanuu jira jechuudha. Garuu maal godha? Kunoo kan booddee ahii jedhanii itti boohannu sana. Manni akkam qaalee lafti akkam qaalee kara keetiin jettu jechuudha. Rakasnis jira barbaannaan garuu maal fayyada? Bor kan isin itti gaabbitanu jechuudha. Anaafillee naaf hin ta'u hojiin akkasii isinillee bor kan itti na haaleeffattan jira. Hanga 300,000 yoo barbaadan naannoodhuma Jimmaa. Garuu maal fayyada? Kaartaan qabu qabiyyeedha jedhama. Qabiyyeerraa iyyuu meeqatu kunoo qabiyyee dhumti biyya keessaa qabeenya isaarraa buqqa'ee godaanee meeqa jira? Paarkii maaloo jedhameerraa fudhatamee jechuudha. Kanaaf kan seera qabeessa ta'e alhamdulillah namoota baay'ee fangayoo naa biteen jira. Alhamdulillah Sarboos ta'e magaalaa Jimmaa keessa kan hangayoo naa waa ta'e hin jiru alhamdulillah. Kanaaf birrii isa hadha birrii itti kaffalamee bitamu qabu itti kaffaltanii bitachuu isinii wayyaa. Waan hin taane gatii rakasaan bittanii bor akka hin taane ta'urra jechuudha. Innaan mana tokko lafa tokko yeroo bitamuu jedhu yeroo walii galamee wanti hundi dhumee ka'e mandisii hanga birrii 500,000 kaffalamee mandisiidha jechuudha. Kaffalamee fi dhufanii ilaalanii isuma kaartaa qabu jechuudha. Isuma kaartaa pilaanii qabu ilaalchisiifatamee bitatama malee callifameetuma hin bitamu jechuudha. Akkasii inshallah malee hundaa miti bakka hundarra miti kan karaan bahu bakka hunda miti kan wahii fudhatamu. Dhugaa yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa keessa sichi safara tokko kun kana ta'a koolidariin keessoo ganaadha. Suni kan karaan irra bakka bahuuf kan karaan bakki hin baane jira jechuudha. Bakka hunda miti karaan kan bahu. Garuu gatiin yeroo ammaa kana bareedaadha. Yoo bitachuu barbaadanii namni isinii bitu sun garuu nama waa qoratee hubatu ta'uu qaba malee calliseetuma lafa mana innaan kan dallaalli fuutee asii fachii fiddee waan hin taane itti qabduu ta'uu hin qabu.